Qoronto isa jalqabaa boqonnaa 15 irratti Phaawulos waa'ee kanaan dubbata. Hundinuu darabeedhaan akka ta'e du'aa ka'uun qaama haaraa uffachuun libsuu ijaa gidduutti geddaramuun darabeedhaan akka ta'e Phaawulos in dubbata. Akkuma kana immoo warra Tasalonqeedhaaf gaafa barreessu isa jalqabaa boqonnaa 4:16 akkuma torban ilaal. Jalqaba malakata Waaqayyootu afuufama jedha. Sagaleen hangafa ergamootaa in dhaga'ama jedha. Malakannis sagaleen hangafa ergamootaas warri du'anii turan Addaamii kaasanii magaafanni deebi'ee dhufuutti namoonni du'anii turan itti amananii haa ta'u utuu itti namanii haa ta'u. Namoonni jiraachaa jiran itti amananii haa ta'u utuu itti namanii haa ta'u. Warri jiraachaa jiran guutummaan nama jedhamee biyya lafaa irratti carraa jiraachuun kennameef inni du'ees inni jiraates sagalicha nagaa gaafa dhaga'amu gaa darabeedhaan akka ta'e macaafni qulqulluun keenya hin dubbata. Darabeedhaan kun egaa kan warra fayyee kan warra maqaan isaanii galmee jireenyaa irratti barraa'edha. Tini galee galmee jireenyaa caaffata jireenyaa inni jedhamu sun Yesuus Kiristoositti amanuudha. Tini galee sanarratti warri maqaan isaanii barraa'e uffata isaanii warra dhiiga hoolichaatiin qulleeffatan itti amanuudhaan. Tini galee cubbuun isaanii dhiigichaan dhiifameef itti amanuu isaanii irraan kan ka'e kanaan dura warra du'anii turantu maal ta'a? Du'aa kaafama jalqaba. Kutaa darbee keessatti baranneerra. Gaafa mallattoon isaa waaqa irratti dhaga'amu. Kiristoos gaafa inni dhufuudhaafi mallattoon isaa yookiin milikinni isaa waaqa irratti argamu yookiin dhaga'amu. Namoota gosa 4tu biyya lafaarra jira jenna. 2 du'anii jiru, 2 jiraachaa jiru jenna. 2 warri du'anii jiran warra Yesuusitti amananii du'an 1. Lammaffaan warra utuu Yesuusitti amananii du'an 2. Sadaffaan warra utuu Yesuusitti amananii jiraachaa jiran. Afuraffaan immoo warra utuu itti amananii jiraachaa jiran jennee bakka 4tti qoonne. Warra kanatu jira. Arfan kun iyyuu malakaticha hin dhaga'u. Tini galee sagalee hangafa ergamootaa hin dhaga'u. Magaa warra kana arfan keessaati qooda kan qaban warra lamaadha. Warra du'anii jiran Yesuusitti amananii. Warra Yesuusitti amananii jiraachaa jiran warra kanadha. Kan qooda qabu warra fayyanii jechuudha. Yesuusitti warra amananidha. Ilaa ol butamuun kan inni geggeeffamuuf guyyaa gaafa Yesuus mallattoon isaa qilleensa irratti dhaga'amu yookiin argamu. Akkas jedha gaa Tasalonqee kana keessatti. Akkuma kutaa darbe yookiin yeroo darbe ilaalle. Akkas jedha. Jalqabattedha. Warra Yesuusitti amananii du'antu maal ta'a? Qaama hin banneen du'aa kaafamu. Sana booddee warra Yesuusitti amananii jiraachaa jirantu qaama hin banneen geddaramu. Qaama hin bannee argatu jechuudha. Walitti dabalamanii maal godhu? Gooftaa sifachuudhaaf qilleensa keessa ol butamu. Maatiyos 24:30-31 yoo dhannee ilaalle. Kas jedha Yesuus gaafa dubbatu. Bantii takaanii amma bantii takaaniitti. Inni galee gamoonni Waaqayyoo dhufanii sassaabu warra isaaf qulqullaan warra jireenyicha argachuudhaaf qophaa'an. Lamma namoonni jalqabatti dhufaatii irratti Yesuustu jalqaba lafa dhufa jedhu. Gara biyya lafaa dhufa utuu nuyi lafarra jirruu jedhu. Barsiisni akkasii dogoggora akka macaafa qulqulluutti. Akkas miti. Nuun lafarra hin jirru yeroo sana ol butamneerra gaafa Yesuus biyya lafaarra dhufu Yesuusii wajjin dhufna. Yesuusii wajjin deebinee dhufna. Kanaafiyyuu warra kan arfan keessaati namoota gaafa inni mallattoon isaa qilleensa kana keessatti argamu. Warra kan arfan keessaa 2tu qooda argate. Warra Yesuusitti amananii du'anii fi amananii jiraachaa jiran jenneerra. Isaan kun qaama hin banneen ergamootaan fuudhamanii maal ta'u? Ol butamu. Gaafa ol butamanii maaltu ta'a? Cidha hoolichaa waan jedhamutu jira. Cidhi hoolichaa kun warri ol butaman kun ol butamuu isa jalqabaa keessaa warri qooda argatan kun. Ol butamuu isa jalqabaa keessaa warri qooda argatan kun hojii biyya lafaa irratti hojjechaa turan. Biyya lafaa keessatti rakkina isaan argaa turan. Kiristoosiif jedhanii qulqullummaa isaanii isaan eeggachaa turan. Hojii gaarii isaan hojjechaa turantu gonfootu laatamaa fi gatii isaaniitu kaffalamaaf yoo dhannee mul'ata 22 ilaalle akkas jedha. Inni dhufu sun kunoo dafee nan dhufa. Gatii namaa adduma haddaan akka hojii isaatiitti maal nan godha nan kennaaf saalaariidha miindaadha. Inni galee gatii kana kan argachuu danda'u warra Kiristoositti amanee cidha hoolichaa irratti hirmaatedha. Inni galee
cidha hoolichaa jechuun maaddii hoolichaatti dhiyaachuudha. Maaddii nuuf qophaa'etu jira. Fayyina sana nuyi fayyinee jireenya bara baraa arganne malee biyya lafaa kana keessatti sababa fayyuudhaaf hojii nuyi hojjechaa turre. Sababa nuyi fayyineef la wanta tokko qabadhaa. Hojii sana kan nuyi hojjenne fayyuudhaaf osoo hin taane erga fayyine wanta nuyi hojjenne qulqullummaa nuyi Kiristoosiif jennee jiraachaa turre eeggachaa turre. Cubbuu dhiisuudhaan ari'atamuudhaan lolamuudhaan inni galee waan biyyi lafaa qopheesse seexanni qopheesse taatee garaa garaadhaan qophaa'e faallaa waaqayyoo ta'e ofitti accept gochuu dinnee fudhachuu dinnee jireenya nuyi qulqullummaa keenya eeggannee dabarsaa turre itti aansuudhaan hojii gaarii jedhamee kan fudhatamu fuula Kiristoos duratti erga fayyineeti wanta nuyi arganne sanaan gonfoo yookiin gatii keenya nuuf kennamudha cidha hoolichaa irratti. Laatinii galee kanaafiyyuu jalqaba ol butamneerra jenneerra. Itti aansuudhaan cidha hoolichaa maaddii hoolichaa irratti waggaa 7 inni galee waggaa 7 isaa wajjin achirra turra. Gaafa achirra turru cidha hoolichaa kana mul'ata Yohaannis 19:5 hanga 10 argachuu dandeenya macaafa qulqulluu keenya irraa. Dubbifanna kutaa sana. Mul'ata Yohaannis 19:5 hanga 10 mata dureen isaa akkas jedha. Cidha hoolichaatti waamamuun ayyaanamuu ta'uusaa ayyaanamuu. 5 sagaleen tokko immoo teessicha biraa ba'ee isin hojjettoonni isaa hundinuu isin warri isa sodaattan xinnaanis guddaanis waaqayyo keenya jajadhaa jedhe. Kana booddee immoo wanta akka sagalee tuuta baay'ee kan akka huursaa bishaan baay'ee fi gungummii qaqawwee humna qabeessa tokko nan dhage. Innis haleluuyaa gooftaa keenya waaqayyoo inni hundumaa danda'u inni mo'a kottaa hin gammanna inni ililchinas maqaa isaas hin guddifna guyyaan gaa'ela hoolichaa geera misirroon isaaf of qopheessiteetti. Warra waaqayyoo qulqullaa'an jechuudha. Warra Yesuusitti amananii du'anii fi warra jiraachaa jiran inni galee warra qajeelummaa waaqayyo biyya lafaatti argeetti amanan inni galee warra kanatu maal ta'e warra kanatu qophaa'ee jira. Kutaa kana keessatti uffata quncee talbaarraa hojjetame calaqqisaa fi qullaa uffachuun isheedhaaf kennameera. Inni galee uffata quncee talbaarraa hojjetame calaqqisaa fi qullaa uffachuun maal ta'eera isheedhaaf kennameera jedhe. Uffanni qunceen talbaan sunis hojii warra waaqayyoof qulqullaa'anii isa qajeelaadha. Inni galee hojii warra waaqayyoof qulqullaa'anii hojii isaanii inni galee cidha hoolichaa irratti kennaa kennamuuf gonfoo isaanii inni galee isa kanadha gatii isaanii. Isaan biyya lafaa irratti cannaqamaa turan rakkina argaa turan gidiraa amantii jabeessanii qabaa turan kan jedhame ture amantii qabeera obsaan danda'ee jedha Phaawulos gaafa dubbatu. Amma si'achi gonfoo warra mo'aniitu eeggata jedha. Gaafa akkas jedhu fiilla fiitiitti eeggachaa jira. Fayyina argatee harka keessa galfateera garuu gonfootti eeggachaa jira. Inni galee cidha hoolichaa irratti cidha hoolichaa sana irratti jechuudha. Kanaafiyyuu gonfootti eeggachaa jiraayyuu akkas jedha. Kanaaf uffanni quncee talbaa sunis hojii warra waaqayyoof qulqullaa'anii isa qajeelaadha jedha caaffanni qulqullaa. Inni galee kanaaf itti aansuudhaan yommuu jedha ergamaan sun warri gara cidha gaa'ilaa hoolichaatti waamaman hagammadan warri fayyanii jechuudha. Warri carraa argatan sun maal ta'an hagammadan. Atis kana caafi itti dabalees kun dubbii waaqayyoo isa dhugaadha naan jedhe. Waaw! Inni galee dubbii waaqayyoo isa dhugaadha kun waan sirriidha. Waan qajeelaadha waan ta'uudha waan fuulduratti ta'uudha. Dhageessanii jireenyi ganaa fuulduratti ta'a miti. Jireenya bara baraatti galuun ganaa fuulduratti ta'a miti. Ammayyuu galleerra ammayyuu arganneerra jireenya bara baraa harka keessa galfanneerra qabdii takka fuula qulqulluutti nuu laatameera. Jireenyi bara baraa isatti amanuu irraan kan ka'e gatiin keenya garuu gonfoon keenya nu eeggachaa jira. Fuulduratti aggaamaa jirra. Isaaf hojii hojjechaa jirra. Fayyuudhaaf hojii hojjenne tokkoyyuu hin qabnu. Gonfoodhaaf garuu hojii hojjennu qabna. Qulqullummaa keenya eeggachuu qabna. Kiristoosiif jiraachuu qabna. Kanaaf cidha hoolichaa irratti kan jalqaba irratti ol butamuu waldaa kiristaanaa warra qulqullootaa dubban itti aansuudhaan cidha hoolichaa waggaa 7 qilleensa keessatti Yesuusiin simachuudhaaf ol baanee maaddii hoolichaa irratti gonfoon keenya nuuf kennamu. Kana ilaal. Kana ilaal. Dhala wanti tokkotu jira. Fakkeenya tokkoon sinii fudhadha. Fakkeenyi kun kamidha yoo jettan
fayyuudhaaf gonfoo gidduu garaagarummaa jiru. Fayyuudhaaf gonfoon garaagarummaa qaba. Dhaggeeffadhaa. Kan nuyi fayyine Kiristoositti amanuudhaan akkuma kanaan dura ilaalle Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8-9 yoo ilaalle nuun karaa amantiidha. Hayyaana Waaqayyoodhaan fayyine jedha. Hayyaanaan fayyine maal gochuudhaan? Amanuudhaan. Kun immoo hojii keenyaa miti, kennaa ofii keenyaa miti, kennaa Waaqayyoo Abbaati. Kiristoostu nuuf kenname. Kanaaf sagal irratti akkas jedha. Waan ittiin of jajnu hin qabnu jedha. Dafqa waan buufne hin qabnu. Waan hojjenne hin qabnu. Kennaa tola nuuf kennamedha. Yoo dhanne Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 23 ilaalle beenyaan nama cubbuu hojjetu du'aadha. Kennaan Waaqayyoo Abbaa karaa Yesuus Kiristoosiin tola nuuf kennamu immoo tola giiftii jechuudha. Tola nuuf kennamu maal? Jireenya bara baraadha. Tola nuuf kenname jireenya bara baraa. Fayyina keenya kan nuyi arganne kan nuyi fayyineefi Yesuusitti amanuun. Hojiin garuu Yesuusitti amanuu qofa miti. Erga Yesuusitti amanneeti wanta nuyi Kiristoosiif jennee hojii namni fayye tokko hojjetu cubbuu haa ta'u cubbuu baqachuurraan hojii gaggaarii hojjechuudhaan gatii nuyi argannudha gonfoon. Gatii nuyi argannudha. Amma garaagarummaa qabu. Jireenya bara baraa har'a yoo harka keessa galfannee qabnu gonfoo garuu ganaatti deemaa jirra. Jireenya bara baraa Yesuusitti amanuudhaan tola nuuf kenname. Gonfoon garuu dafqa buufne hojii hojjenne qajeelummaa keenya eegganne qulqullummaa keenya eegganne tanii galee hojii gaarii hojjennee arganna. Macaafni qulqulluu gaafa dubbatu akkas jedha. Tanii galee hojiidhaan kan nuyi argannu gonfoon. Kanaaf amantii jabeessee qabeera jedha. Si'achi warra mo'aniif waan kennamutu eeggachaa jira jedhe Phaawulos gaafa dubbatu. Gonfoo warra mo'aniidha. Kun immoo ana qofa miti. Mul'achuu ta'a warra mul'inatti eegaa jiran. Inni galee akka koo warra eegaa jiraniif illee maal ta'a? Hin kennama. Wantichi jedha Phaawulos gaafa dubbatu. Gonfoon sun hin kennama gaafa jedhu ganaadha fuuldurattidha fiichariidha malee waan paastii ta'e miti. Inni galee jireenya bara baraa argachuun keenya Kiristoositti amannee garuu waan darbeedha ammayyuu harka keenya keessa galfanneerra. Gonfoon garuu fuuldurattidha fiichariidha fuulduratti nuuf kennama cidha hoolichaa irratti. Kanaaf akka kanadha. Fakkeenya tokkoon sinii kenna. Maraatoonii beektu fiigichoo yeroo fiigamu. Maraatooniin fiigichoo sanaaf ulaagaa guutee namni fiigichoo sana danda'u fo'amee lakkoofsi kennamaafi. Garaagarummaa fayyinaaf gonfoon sinitti hima. Maaltu kennamaafi? Lakkoofsatu kennamaaf. 1 2 3 jedhee gara nama 100 ta'uu danda'u. Baay'inni kun tooratti galee fiiguu jalqaba. Baay'ee kan nama dhibu hundi kun carraa fiigichaa argateera. Carraa lakkoofsi laatamee fi fiiguu argateera biyya garaagaraadha walitti sassaabame. Utuma fiiganii tokko miilli dhukkubuu danda'a. Warrumti fiigan sun immoo walitti bu'anii wal cabsuu danda'u, kufuu danda'a. Achii kee fiigichoota xumuruu danda'a, keessaa ba'uu danda'a. Inni keessaa ba'e kun akka waan hin hirmaanneetti ilaalama. Fiigichootan keessaa ba'eera. Warri kaan immoo cal jedhanii ma fiigu. Fiigichoo fiiganii dhumarratti ammi fiigaa jiru kun tokkoffaan ba'u. Tokkoffaa ba'a. Gatii tokkoffaa ba'eef warqee fudhata. Tokko lammaffaa ba'a. Gatii lammaffaa ba'eef meetii fudhata. Inni sadaffaan naasa fudhata akkasuma birriidha. Akka fiiganii galanitti gatiin isaaniif laatamu jira garuu wal caala. Dhaggeeffadhaa. Inni utuu fiigaa jiru keessaa ba'e garuu waan argatu tokkoyyuu hin qabu. Galmas hin geenye. Warri fiigan kun egaa wal faana tokkoffaa ba'uun hin danda'amu. Vaarii wanta jedhamutu jira. Yookiin rifeensaan galu, yookiin harkaan galu, yookiin uffatatu gala. Tokkoffaa kan ba'u hin beekama. Dhaggeeffadhaa. Kanaafiyyuu hundi kun wal faana tokkoffaan ba'u. Darabeedhaan fiigee gala. Wanta tokkotu jira. Warri Kiristoositti amanan guutummaanii
iddoo fiigichaa sanatti waamamaniiru. Jireenya bara baraa argataniiru. Harka keessa galfataniiru. Inni isaan fiigaa jiraniif dorgommeen sun maal garuu badhaasaaf fiigaa jiru. Ilaa dhaggeeffadhaa. Badhaasaaf fiigaa jiru. Badhaasa argachuudhaaf. Gonfoo argachuudhaaf. Tini galee gonfoodhaaf cidha oolichaa irratti gatii isaaniif kennamuuf jedhaniiti. Kan isaan fiigaa jiran. Gaafa achi ga'anii hundi kun fiigee galeera. Kan warra keessaa ba'an irraan kan hafe. Warri fiiganii galanii hundi isaanii akka fiiganii dafqa buusanii tokkoffaa ba'anii lammaffaa ba'anii sadaffaa ba'anii akka galanitti gatii isaanii argatu. Garuu maal ta'aniiru? Jireenyichatti galaniiru. Jireenya bara baraa argataniiru. Itti waamamaniiru waan ta'eef. Itti waamamee garuu waa'ee fayyinaa irratti wanta isin hubachuu qabdan. Yesuus Kiristoos nama takka isatti amane. Dhiiga isaadhaan qulleesseera waan ta'eef jireenyatti galcheera waan ta'eef jireenyicha keessaa baasuu hin barbaadu. Yoomiyyuu taanaan jireenyicha keessaa baasuu hin barbaadu, maqaasaa haquu hin barbaadu. Garuu namni ofiisaa keessaa baasuu danda'a. Yoomiyyuu taanaan Kiristoos keessaa akka namni ba'uus hin barbaadu, baasuus hin barbaadu, hin baasus. Garuu namni keessaa baasa. Akkuma fiigichoo sana haalaan haa ta'u, luki cabee haa ta'u, waan garaa garaa haa ta'u, utuu fiigaa jiru keessaa beera. Erga Kiristoositti amanee jireenya jalqabeeti. Kiristoos kun nan barbaachisu. Dhaggeeffadhaa. Nan barbaachisu Kiristoos kun kan koo miti, inni waaqa miti. Inni galee dhiigni isaa naa dhangala'ee hin jiru jedhee Kiristoosin ganee nan barbaachisu jedhee yoo ba'ee ofiisaa keessaa baase malee fayyina sana keessaa Yesuus hin baafne. Yoomiyyuu taanaan Yesuus fayyina keessaa nama hin baasu, namni garuu keessaa obbaasa. Dhaggeeffadhaa. Bara kana barsiifni kee takkaa Kiristoositti amantee wanta barbaadde yoo hojjette, akka barbaaddetti yoo jiraatte, takkaa maqaan kee barraa'eera waan ta'eef haqamuun hin jiru wanti jedhamu jira. Dhaggeeffadhaa. Dhuguma Yesuus hin haqu. Garuu namichi irraa of haquu danda'a. Akkamittiin? Yesuusitti amanee deebisee shaadaa yoo qabate. Tini galee shaadaa yoo qabate. Akkuma kana Yesuusitti amanee Yesuus nan barbaachisu se'echi inni waaqa miti, inni hin dhumne nan dogoggore jedhee yoo dhiise Kiristoosin ganeera. Dhaggeeffadhaa. Waan barbaade yoo hojjete inni galee Kiristoosin dhiisee ganee. Jireenyichatti hin galle inni keessaa beera. Fayyina of dhabsiiseera. Kana Yesuustu dhabsiise miti, ofiisaa of dhabsiise. Ilaa dhaggeeffadhaa. Barumsi amma ka'ee bara kana akka barbaaddetti gani. Akka barbaaddetti jiraadhu. Isa dhiisiiti. Guyyaama tokko amanteetta maqaan kee barraa'eera waan ta'eef akka barbaaddetti jiraadhu. Biyya lafaa kana keessa ganiini yoo ganteeyyuu jireenya guyyaa dhumaatti numa argatta. Jireenya argatteetta ammayyuu. Gonfoo dhabda malee wanti jedhamu jira. Dhaggeeffadhaa. Deebisee shaadaa qabachuu jechuun Kiristoosin ganeera. Lammaffaa dhiigni dhangala'u hin jiru. Lammaffaa carraan hin jiruuf. Yoo namichi deebisee Kiristoositti amane irraan kan ka'e. Deebisee Yesuusitti amane irraan kan ka'e fala hin qabu. Keessaa obbaaseera, ofiisaa obbaase. Akka fiigduu isa jalqaba miilli isaa dhukkubee yoo ta'u, dhukkuba wayiitiin qabamee ta'u yookiin immoo namaan kufee haa ta'u waan garaa garaadhaan. Har'a wanta tokkotu jira. Namoonni baay'een tajaajiltoota waldaa kiristaanaa, jaarsolii waldaa kiristaanaa sababa godhatanii isaantu na baase, isaantu amantii kana na dhiisise jedhanii musliima ta'u. Amantii isaanii geddaru. Amantii Kiristoos keessatti hundee hin qabaanne. Waa'ee Yesuus keessatti hin lallabamnee fi Yesuusitti nama namne dhaqanii fudhatu. Nama amananii namarratti dippendi ta'anii. Inni galee namaan kufanii keessaa obbaasanii. Kana Yesuustu baase miti ofii isaanii keessaa obbaasanii. Dhaggeeffadhaa. Garuu wanta tokkotu jira. Wanta tokkotu jira. Yesuusitti amannee namni kamiyyuu qajeelaan hin jiru. Tini galee namni kamiyyuu qajeelaan hin jiru. Ofan eeggadhaa, qulqullummaa koo eeggadheen bara koo guutummaa jiraadhaa jedhee kan jiraatu tokko hin jiru. Yaalii geggeessuu danda'a. Yaaliin geggeessina nu gonfuudhaaf, hojiidhaaf.
yaada keenyaan haa ta'u deddeebii keenyaan haa ta'u wantoota garaagaraadhaan garuu si'a meeqa hamma isa ammaa kana yeroo hammaa kanatti waan meeqa hojjenneerra nuyi. Inni galee guyyaa guutuu waan meeqa hojjechaa oolle. Beekaa wanta tokko hin hojjedhu cubbuu tokko iyyuu hin hojjedhu mana keessan oola waldaa kiristaanaa keessan oola nama wajjin hin haasa'u nama wajjin hin dubbadhu cal jedhee man ta'a cubbuu hin hojjedhu yoo jenne cubbuu hojjenneerra. Akkamittiin kiristoosiin of gochuu dandeenya? Namni qajeelaan tokko iyyuu hin jiru. Namni qulqulluun tokko iyyuu hin jiru waaqayyo irraan kan hafe. Isuma kana gochuu keenya irraan maal hojjenneerra? Cubbuu hojjenneerra. Garuu yaalii nuyi geggeessinu hafuura qulqulluudhaan geggeeffamne cubbuu baqachuudhaan waan garaagaraa yaalii nuyi geggeessinu guyyaa guyyaatti guutummaa kiristoositti inni nuyi guddachaa deemnu gonfoo nuu laachisa. Inni galee kanaafiyyuu namichi inni utuu fiigaa jiru keessaa bee fiigichoota natti hin hirmaanne. Yesuusitti amanee jireenya argate Yesuus keessaan baamne ofiisaa deebisee shaadaa qabate kiristoosiin gane jireenya hin arganne. Akka kanadha. Kanaafiyyuu akkuma gaa warri fiigan tokko tokkoffaa bee warqii fudhate. Inni tokko immoo lammaffaa bee meetii fudhate. Naasa fudhatan birrii fudhatan. Tini galee akkuma kana cidha hoolichaa irratti Phaawulos haa ta'u Abrahaam haa ta'u Anaa haa ta'u Siyaa haa ta'u akka hojii keenyaatti gatii argannu qabna gonfoo fudhannu qabna. Inni kun jireenya bara baraa osoo hin taane erga jireenyicha arganneeti waan nuuf kennamedha. Biyya lafaa kana irratti isa nuyi jiraachaa jirrudha. Gatii keenyatu nuu kaffalama. Akkuma hojjetaadhaaf gatiin isaa kaffalamu. Tini galee wanta tokkoon fakkeenya tokko tini dabala. Yeroo kutaa tokko barachaa turre amma barnoota barachaa jirtanitti barachaa turtanitti kilaasii tokko keessa nama 50tu jira yoo ta'e hundi kun 50ffaan bo'u tokkoffaan bo'u 50ffaas hin bo'u tokkoffaas hin bo'u. Darajaatu jira. Yana dhaggeeffadhaa. Kan immoo barumsa sanatti fayyadamuu dhiisee kutaa tokkotti darbuu dhiisee kufu jira keessaa afuu jira. Inni kaan garuu tokko kaasee amma 50 ta'u 49 ta'u inni tokkoffaa bee inni tokko lammaffaa bee inni tokko sadaffaa bee dhufee amma 49tti darajaa qaba. Yana dhaggeeffadhaa. Isa tokkoffaa bee fi badhaasa kennamutu jira. Inni 49ffaa bee garuu badhaasa inni qabu kutaa sakaanitti darbuudha irraan kan hafe badhaasa argatu hin qabu. Kan baay'ee nama dhibu garuu hundi barattoota kana hin kufne taanaan kutaa sattaanutti lamatti darbaniiru. Darbaniiru moo hin darbine? Inni tokkoffaa bee inni 49ffaa bee kutaa lamatti darbeera. Garuu gatii isaan argatan garaagaraadha. Gaafa sanee salaasaa gaafa guyyaa dhumaatti abbaa keenya warra keenya fudhannee gaafa dhannu inni tokkoffaa bee gaafa inni dikshineerii haa ta'u daftaraa haa ta'u kitaabolee garaagaraa ta'u badhaasa gaafa inni fudhatu abbaan isa sanaa fi mucichi baay'ee gammadu nuun teenye harka rukunnaaf. Inni 49ffaa bee inni 5 kaasee achi bee sun maal ta'a? 4 kaasee inni achi bee maal ta'a? Warri tokko hanga 3 amma isaan ba'an. Inni galee maal godhu? Harka rukutuuf. Abbaan isa tokkoffaa bee gaafa inni gammadu abbaan inni 49ffaa bee itti dhaga'ama. Mucichatti barataa sanatti hin dhaga'ama. Garuu immoo kutaa lamatti kutaa sattaanutti darbeera. Dhaggeeffadhaa. Sababa barumsa sanatti waamameef hin darbaa. Sababa waa'ee barumsaa sun galuufii dideef. Barumsi sun nan barbaachisu jedhee keessaa dhiisee qormaata fudhachuu dideef waan garaagaraa godheef garuu hin darbu. Hin ba'a keessaati. Tinii galee kanaafiyyuu fayyina kan nuyi arganne akka of keessaa nu haquu hin dandeenyetti nu jaallatee jaalala guddaadhaan caaffata jireenyaa of keessatti nu barreeffate. Nuyi garuu dinnee isa gannee shaadaadhaan haa ta'u waan garaagaraadhaan ganuu dandeenya. Dhiis keessaa ba'uu dandeenya. Inni garuu nu keessaa nu baasu. Dadhabbii keenya cubboo hojjette jedhee. Caaffanni qulqullaa'aa akkas jedha. Yoo cubboo hojjennes jedha.
kan mirga abbaa taayinuuf kadhatu tokko qabna jedha yoo cubboo hojjennes in hojjennaa jechuudha guyyaa guyyaatti tuunniif nannee yoo dhiisuu hin dandeenyu baay'ee isaa hojjechaa oolla beekamaadha kun wanta wal goyyomsinu hin qabnu garuu amma dandeenyu gonfuudhaaf jennee jireenya keenya hin eegganna dhaggeeffadhaa kanaaf iyyuu namoonni tokko akkas jechuu dandeessu jireenya argadheennaan gonfoon maaf na barbaachisa wanti jedhamu jira jireenya argadheennaan gonfoon nan barbaachisu warri jettan jiru salphina guddaadha cidha hoolichaa irratti salphina guddaadha iddoo tuuti ergamootaa walitti qabamanitti qulqulloonni Abrahaamii kaasanii Addaamii kaasanii amma gaafa inni deebi'ee dhufuutti namoonni ergamoonni maccidanuu Mikaa'el Suraafel Kiruubeel Gabreeliin ergamoonni samii kana to'atanii jiran guutummaan utuu arganii namoonni biyya lafaarra jiraachaa turan qulqulloonni utuu si arganii Kiristoos harkaa waa dhabuun fafadha kutaa isa ittaanuun walitti deebinee dhufna gooftaan sana eebbifamaa ta'an jaalladha